sirma. Nyaanni kee akkasuma mire. Dhagee fudhatina nama siiftu caddisi. Namallee kabajoo dhoo qabaattee kana keessan seen. Anaafatti afaan Oromoo li haasaa. Habibti laal fatiyaa odoo. Ati keessa dogongorri hin jiru. Hin jiru kutaa tokko hundaa akka dogongorratti qabdu kana martuu hin qabu. Siigalee garuu hoo dabarsinee waliin hin kenninu jechuudha. Siigalaa miti dabarsinee osoo duune waliin saaxilu. Osoo biyyeen torban nu nyaatte jechuudha. Siigalee nu akka shamaraatitti yookaan akka shamara arsiititti hin dabaltu. Ati daabeen kan dhagee balagee yaa oli daabeen kan daabee saree barattee waliin hin gahin. Siigalee barbaaddoorra keessanii deebi'i wanni kutaaf kutaa waliin hin dhooftuuf hin jiru. Bakka barbaadde deemi fatiyaa of kabachisiisi jechuudha. Wallaahi yoo ati of kabachisiisuu baattee adaba ofii godhu shamarri kenna sababa keetii akka arrabamne gandi kenna jechuudha. Dubartiin kenna kabaja qabdi adaba qabdi ulfinna qabdi shamarran arsii jechuudha. Sababa keetii akka ijoolleen kenna arrabamne sababa keetii jechuudha. Bakka feete fuutee bakka feete dhaltee akka feete taate warra waliin siigalee akka itti walii manii akka doktora waliin ta'anii warra waliin sinii galaa miti. Shamarri teen akka sababa keetiin arrabamne atillee akka namni tokko si arrabsu barbaannu jechuudha. Sirraa hafnee dandeenyu sila ta'eef harafaat muka bultee lafa bultee nama bultee nuun galtu waa'ee harafaati. Dhimma keetu bicha hin gaabbu kikkilii jedhe siigalee obboleettii sirrii siin jedhe michaan akka kolfaa fuutee bobbooyaa dhaltii jette warri shaawaa mormaa qabu. Kokkolfi addaa kun imimmaanis si deebi jecha namaa dhagaye. Harafaatiin akka intala Oromootti warra qarqaan bakka barbaadaa jiraatu gabbaatee hojjetu akka intala namaa deemi dalaga obboleettiiti. Intalli namaa gajjettee dalagattee ol jettee gaafa tokko nama laaltee jechuudha. Dalagadhu deemiti jechuudha. Okay bye. Kanaaf namni tokkollee ijoollee harargee barbaaddan waan dhugaadha. Siyaala dagasnee qoyin fixadhaa hin gaabu. Namni hayyuun akka hin fixadhaa qoy. Ilaa harafaat jaalattus jibbitus gandi keetis warri keetis harargee yoo rakkatan ganda waakkatanii jechuudha. Nu'u fatiyaa akka maqaan isii tuqamu barbaada. Haashaan lafatti dhaltu fatiyaan biyya kana keessa dhibba haadha wangoltu nuunuu taati. Akka isii ofii arrabsuu barbaadna malee namni sababa bilginnaa abbaa biraati akka fatiyaa arrabsuu barbaadu jechuudha. Bilginnaa abbaa biraati mirqii dabbalgaa akka yoo akkati baalagee jedhu akka isiin baalagee taate maalitti arge. Fatiyaa situ baalagee onni jedhu baalagee akka isiin taate maali arge. Akkuma kuuwwan mana qabatee taa'u jarree mana qabattee teettee jechuudha. Sinigalee kanaafuu shamara keenya sababa keetiif fatiyaan nu arrabsan taanaan sirraa gadi hin buunu jechuudha. Walitti yaanee akka shamara arsiiti ajimaanii kana caccabsinee taarikaa dalannaa jechuudha. Duriyyee raasaa deemtee olii gadi waan feete daladhu nu arrabamuu hin qabu. Xiqqaatu hin qabu. Deem bakka fuutetti haa deemtu warri hararge as keessa guutu. Intala eenyuti baalginnaa dalganii sitti galanii achi ka'anii si arrabsanii jechuudha. Maali arrabsamte shamarran teenya? Shamarran teenya baalagee olii sabasabdi baalagee ala baafti malee. Ofin maa dura ofin dhossin maa hin dhoffatin isiinuu itti himatte maa gabbaanii himan isaan intala isaanii maa himan har'a ka ganaa nama arrabsaniif jechuudha maa ofitti hin qabin eebii intala isaanii intala ka isaanii maa hin dhossin hamma maa gafeete jechuudha isinii galee ayyoo kana jedhu harafaat bichaan dogongorteedha kutaan 11 dogongoraa bichaan sileen dogongora shawaalleen jimmallee garuu wal dhossinaa jechuudha saatirii wal jala wal qabnaa jechuudha. Fatiyaa amma oduu abbaan fedhe taate dabarsee isiin kennu ofii afoo dabara malee jechuudha. Akkasii arrabsanii barbaadu. Yoo barbaanne ofii kennaa waasiin jennu akka barbaanne ofiis godhu. Namni ammoo dubartii qooshaa ishee akka barbaadde taateef kaayyoo wallaalteef jecha akka namni si arrabsu barbaannu jechuudha. Ankaan maa warri na aartan akkoo hin aadilla. Malee namatti ni Fatiyaa. Ayyee wanti an jedhu fedhu amma dubbiin guddatee fillee fardatti nidhanii wanti baay'ee wanti haasaa turellee baay'ee madhagaa turre baay'ee macaqasaa turre nama 11 irratti namni tokkotti toltuu ati gooteef namni guyyaa obaasee galata nama biraa qabu ati galata kana muluu dhabdi argitee wanti garaa keenya nu gubatee nama baay'ee garaa gubate ati galata nama akka biraa qabdu ati dammoo akka waan ati fuutee dhiirallee itti fiddee mana kan kee keessatti waan sagaagalummaa garagaraa gaggeessitee si godhan galata dhabde dhaxxeellee achi fuutellee galata dhabdee waa maraan macarrashaa eenyu isii isaanii sirratti duulaa turan argitee nu amma isiillee jibbillee jedhaan jiru walumaa galatti isiillee baasii darbillee jedhaan jiru jireenya ofii sagaakalattee sirraa oduu jiruun jirtu oduu rakkinni takkitti siifisi gidduutti hin uumamne adda ba'aatii jaajiraatu jireenya ofii achi baate sirraa
wanti garaa keenya illee lugubatuuf illee jiru wanti maqaa sidhaaniif illee simata ijaaramanii gara nagarsiisa arabsaniif illee jiru akka nama tokko kireeffattee jiraattee dalagattee jiraataa jiraattee kadhataa jirtu rakkadhee na gargaaraa jedhaan jirtu. Kanaaf jecha hin jira uduma jiranii beekanii fudhanii sirra gadi gonfisan malee nama meeqatu bakka mara argaa jirra bara dubartii kireeffattee dalagattee mana ofii galtee jiraachuu jirti. Akka waan ati sirna biraatiin mana kireeffattee godhanii haasa'uu jiran. Kanaaf jecha ati oduu nagaa jirtu mee viidiyoo dalageera viidiyootti dalaguu dhoogu takka hin jiru si gabbaateetiin rakkinna kiyyaaf jecha annusuudha anaaf isin homaa walirraa hin qabnu. Kanaaf jecha ani sababa kiyyaaf jecha meetii tana hin doorsinaa ittiin dawwalinaa waa'ee isii hinaasa'inaa jetteeti sirra dhaabuu qabu isii fi isii qofa. Isiin uummata akkasiin gootu atis isii uummata akkan gootu kawaasi godhullee kabiraati ka isii godhu waa godhullee kabiraati. Kaniisa noo dubbii isin lamaan jidduu jiruuf ganaa ajandaa isa deema isin lamaan jidduu hin ta'u. Kanaafis oduu jirtu waan tokko daladee sirraa baatu qanni baatullee ofirraa geessi dheengada mucattii horraati dawwalaniiti kaansil godhi biloo godhiiti biyya isa keessa hafaatu hidhaa turan. Maarreetiin illee nama akkasii ani kan ji'a kana gaafa guyyaa 28 ofirraa kaasalii godhannaan Habiib jedheen akka fiilakii yaamisiiti miti asii kafiilisi ijoollee warrata guyyaa san nama meeqarratti sirraa fuutee hin jirani nama guguddaa nama yaada qaban akkuma obbolummaa akkuma hiriyyummaa rakkattee nan ofitti qabe hawaayee si waan hin rakkan hin jiru isaanitti mikaasalii godheen deebii gaafulaa deebisiyaan. Sii galaami maaltu nagee? Kanaaf jecha ajandaa kaawwanuu dadhabnee ijoollee teedha ufee gaatii ijoollee shamarran asirra jirtanii uma fedhellee haa ta'u kunoo meettiidha amma samuuni kanallee waan godhan argaa jirtani. Uma fedhellee hootee shamarri as jala jirtan wanti akka kibbisiin dhabu badaa barellee haa ta'u uma fedhellee haa ta'u duriyyeellee haa ta'u ijoollee ganda keessanii ijoollee shamaraa ijoollee ganda keessanii hootee malee nama tokkotti hin dhiyaatina wallaahi. Nama ilaala akkanatti salphisan jechuudha. Kaanoo dhattee warra keetii himattaa gosa qabaa gosa himattaa ganda kan kee dhaqanii sirraa gaafatanii haga jiruu addunyaa tanarra jira waliin dhiisan jechuudha. Kanaaf jecha ganda keessa irraa fagaatanii salphattanii rakkattanii boruu dammoo maqaa keessanillee isin badee isinillee karaan taa'anii rakkachuu jirtan. Kanaaf jecha of eegaa badaa fedhillee yoo ta'u keessanuma san wayya. Rakkataa fedhillee yoo ta'u keessanuma san wayya. Hin himatta gosatti himatta. Ganda qabaa dhaqanii warra kan keessarraa gaafachuu danda'a. Networking injiru makka. Egamaan jiru? Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi ati nama waan akkana sikka qoyaanii maaliif gastii banteetiin namarraa yaada fuuta. Dhimmi mateeraa mikalas cufteettiin dhiistuu ati waan nama dalagaa si barbaadu bichaa useensiste. Lubbu anaan Waan barbaade gaspaasisine waan barbaade haa dubbatu. ani badiin qabu ijoollee meeshaalee malee seenee dushaarmuta akkana qabnu maali akkana qabnu. Bani kaasti gastii nama waan san dubbatu yooma san gaddarbe hattaa nama kennaa akkasii dubbatullee ka isii dubbatullee darbe hundaayyuu godhe. Nama dalagaa kan keetiif sirraa Lubbuudhaa geeffate si dhuma. Bichaa Min akka darbanii jirtu bal. Kana lakkoofsa kee nama imaaratii kana keessa nama isaan ittiin kenneen hin jiru bal. Isirraa gadi bu'anii nan amala taranii fatiyaan akkana fatiyaan maal galata dhabee galata isaan biratti hin qabu. hin qabda yaani mush daadin namarraa galata eeguun qabdu aslan. Habiibti kana doorsisaa rakka andoorsisamuu qabu kamaa maal balleessan yakka dalagee. Isaatu natti dawalee lakkoofsi kaatti kenneeti natti dawalchiisaa irra ni bara. Laa ammallee kaayoo haala kanaan itti fufi kaati nama dalagaati dirqama osuma beektu akka nama hin beekne osuma dandeettu akka nama hin dandeenye ani namni dalagaa mataa qaqqabatee jiraataa mire ganda hunda jalaayyuu mataa qaqqabatee